Guyyaan har'aa Kamisa muddee 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 14 bara 2014 keessummeessaan keessan irraa an Bafqaaduu Morodaati. Itoophiyaa keessatti tatamsaa'imsi vaayirasii koronaa dhibbeentaa 3tti gadi bu'ee ture. Torban lamman darban keessa dhibbeentaa 28tti ol ka'uu isaa Ministeerri Fayyaa har'a beeksiseera. Miseensota hawaasa diyaaspooraa tibbana kana biyyatti deebi'aa jiranuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa haala mijeessaa jiraachuun isaa ibsameera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Garsittiin isin dabarsa. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa Tigraay keessatti duula waraanaa akka hin geggeessine beeksise. Hoogganaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu akka jedhanitti humnoonni Itiyoophiyaa bakkuma jiran akka turan ajajamaniiru. Ministeerri dhimmootii alaa Reedwaan Huseen kaleessa dippiloomaatota alaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan Tigraay keessatti duula waraanaa geggeessuuf fedhiin qabu. Utuu nuti duula kana geggeessine maal uumamuu akka danda'u tilmaamuu dandeessu jedhan. Of eeggannoof jecha jarri boodatti deebinaan attamiin duula waraanaa akka dhaabu mootummaan itti yaadaa jira jechuudhaan obbo Reedwaan ibsaniiru jedha gabaasii Keenedii Abaate. Aangawoonni Somaaliyaa kan Puuntlaand keessaa magaalaa buufata doonii Bosaasoo keessatti guyyoota lamaaf lolli cimaan erga geggeessame booda waliigaltee lola dhaabinsaa tolfamuu labsan. Lolli sun kibxata darbe kan ka'e humnootii nagaa eegumsaa Puuntlaand murna farra shororkeessummaa yeroo tokko Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramaa tureef humnootii nagaa eegumsaa naannoo gidduutti lola ka'een ture. Yoo xiqqaate namoonni 14 yoo du'an 63 madaa'u kanneen ijaan arganiif maddeen mana yaalaa ibsaniiru. Meeshaaleen waraanaa xixiqqoon matirayyeesiif moortaarri dhuka'aa akka ture yoo ta'u jiraattonni hangi tokko qe'ee dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsaniiru. Ministeerri nagaa eegumsaa naannoo Abdulsamad Mohammad Galaan lola dhaabiinsa kana kalabsan roobii kaleessaa yoo ta'u murtiin kunis jaarsoliin biyyaa hayyoonnii fi hoogganoonni naannoo kanneen lolli akka dhaabatu gaafatan erga gidduu seenanii booda. Galaan ibsa sabaa himaaf kennaniin akka jedhanitti yaalii seeraan waliin faallessine kan nageenyaaf ta'u kamiinuu simachuuf qopheedha jedhan. Walitti bu'iinsi sun kan uumame wal dhibdee garee lamaanii kan torbanneen booda. Wal dhibdeen sun kan jalqabame pirezidaantiin Puuntlaand Saayid Abdullaahi Deenii ajajaa humnootii nagaa eegumsaa Koomaandar Mohammad Osmaan Diyaanoo sadaasa 24 erga hojiirraa ari'atanii booda. Diyaanoon kutaa hojii isaanii jidduu seenuudha jechuudhaan murtii sana fudhatama dhabsiisan. Walitti bu'iinsi kibxata darbee sun loltoonni naannoo daandii gara waajjira guddoo humnootii nagaa eegumsaa Puuntlaand kan Bosaasoo gama bahaa akka cufan sababaa ta'e. Jiraattonni akka jedhanitti erga bara 1992 innaa gareen Altahaad Salaafii jedhamu garee finciltootaa waliin wal lolanii as lola hamaa magaalattii keessatti raawwatame. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Namni aangawoota Turkiin dippiloomaatii Yuunaayitid Isteets jedhamuun ibsameef paaspoortii sobaa gurguraa ture jedhame dippiloomaatii miti jechuudhaan Yuunaayitid Isteets beeksistee jirti. Dubbii himaa ministirii dhimma alaa roobii kaleessaa ibsa kennaniin Turkii keessatti lammiin Ameerikaa tokko to'annaa jala ooluusaa quba qabna. Namni kun dippiloomaatii miti. Nuti tajaajila qoonsilaa sirrii ta'e kennaa jirra jedhan. Poolisiin Istaanbul akka jedhetti namni kun sadaasa 11 to'annaa jala kan oole lammii Siiriyaatti paaspoortii waan gurgureef jecha. Namni kun $10,000 poostaa keessatti harkatti argamuusaaf innaa isaan huccuu wal jijjiiran kaameeraadhaan argamuu dubbataniiru. Aangawoonni Turkii maqaa DHK jedhu kan qabuuf Eembasii Yuunaayitid Isteets kan Beeruut keessaa kan hojjetu ta'uu adda baafatan. Lammiin Siiriyaa sunis paaspoortii sana fayyadamuudhaan gara Jarmaniitti balali'uuf ennaa yaalu to'annaa jala ooluun gaaffiif dhiyaachuusaa dhaabbati oduu mootummaa Turkii Andooluun gabaasee jira. Hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Turkii gidduu waggoota dhiyoos laaffataa dhufe. Kanaafis sababaan tokko Ankaraan miseensota hojii dippiloomaasummaa Yuunaayitid Isteets fonqolcha mootummaa Turkii kan bara 2016tti hidhata qabu jechuun hidhuu isaatiin kan ka'e ture. Qorannaa haaraan kan Biriiteeniif Afrikaa kibbaa akka mul'isutti akkaan faca'aa kan jiru vaayirasiin koronaa Omikroon salphaaf vaayirasii sakaaniin gadi namoonni dhibamanii mana yaalaa dhaqan xiqqoodha. Qorattoonni Yuunivarsiitii Skootland kan Edinburgh roobii kaleessaa qorannaa ifa taasisaniin namoonni vaayirasii Omikrooniin qabaman hospitaalatti yaalamuuf carraan qaban kanneen vaayirasii Deltaa jedhuun qabaman 100% gad xiqqaata. Qorannaa kabroon kooleejii Imperiyaal kan London keessaan geggeessame immoo
namoonni vaayirasii omikrooniin qabaman 100 harka 15 hanga 20 ta'an akkaan dhibamanii mana yaalaan dhaqan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Deetaan ministeeraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbadee Deessisaa tibbana kana biyyattii keessatti ijoo dubbii dhimmoota ta'an irratti tuuta miidiyaatii fi ibsa kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse kanatti aanee dhiyaata. Ibsi deetaa ministeeraa obbo Kabbadee Deessisaa dhimmoota irratti xiyyeeffate keessaa inni tokko dhimma marii biyyoolessaa hunda hirmaachisaa ta'e qopheessuuti. Dhimmoottan biyyoolessaa ijoo ta'an irratti marii taasisuudhaaf erga karoorfame bubbuluu isaa kan dubbatanii obbo Kabbadeen mariin taasifamuuf yaadame adda bilisummaa uummata Tigraay waliin akka ta'etti fudhatamee wanti dubbatamaa jiru dhugaa kan taane ibsan. የሀገራዊ ምክክር በአንዳንድ ወገኖች የታሰበውን ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ maree biyyoolessaa kana haala qabatamaa jiru waliin walqabsiisuudhaan nageenya waariinsa qabu mirkaneessuu fi ijaarsa mootummaa cimsuuf isa yaadameen cinatti dhiisuudhaan dhimmicha akka garee shororkeessaa sana waliin mareef akka yaadametti kan dhiyeessan ni jiru. Kun ragaa dogoggoraa akka ta'e hubachuun barbaachisa. Mareen biyyoolessaa kun yaadisaa kan turedha. Hojiileenis ergii eegalaman kan turedha. Amma gara sadarkaa qophiitti kan itti ce'ame malee kan waraanicha waliin wal qabate mareedhaaf yaadame miti. Kan dhimma biyyoolessaa fi qaamni isa ilaallatu ittiin mari'atan walta'iinsi biyyoolessaa akka uumamu yaaduun sochii taasifamedha. Jedhan obbo Kabbadeen. Adeemsa marii kanaa kan hogganu Koomishinii Gurmeessaa Marii Biyyoolessaa hundeessuudhaa fi wixineen qophaa'e mana maree ministeerotaatti dhiyaate raggaasifamuu isaa obbo Kabbadeen ibsaniiru. Mariin taasifamu maal irratti akka xiyyeeffatuu fi eenyufaan akka irratti hirmaatan fuula duratti kan ibsamu akka ta'e kan dubbatan deetaan ministeeraa mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi balballisaa yoomuu banaa ta'us dhimma yeroo adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabatirraa waan adda ta'eedha jedhaniiru. የሀገራዊ ምክክር አስተባባሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት Koreen qindeessaa maree biyyummaa akka hundaa'u labsii wixineen dhiyaate mana maree ministeerotaatiin ragee paarlaamaattis ragga'uuf ittiin mari'atamaa jira. Deemsa keessatti immoo eenyufaa akka itti hirmaatan haala akkamiin dhimma maalirratti mareen kun akka taasifamu deemsa keessatti ibsamaa qajeelfamoonni qophaa'aa fi qaama dhimma kana qindeessuun haalli murtoo argatee kan deemu ta'a. Akkuma yeroo hedduu dubbatamaa ture mootummaan Itoophiyaa nagaa fi karaa banaa godhee jira. Hin cufamne. Garuu immoo mareen biyyoolessaa amma yaadame waraanichaan walqabsiifamee garee murtaa'e yookiin dhuunfaalee murtaa'oo ta'an waliin mareef taa'uu akka hin taane beekamuu qaba. Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Rediyaan Huseenii tibbana kana karaa toora tiwiitariitiin yaada kennaniin mariin taasifamuuf karoorfame adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba isaan shanee jedhanii waaman waliin akka hin taane mirkaneessan. Hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el tibbana xalayaa mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniiru jedhameen waa'ee marii biyyoolessaa ilaalchisee yaada lafa kaa'aniin nuti heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti hundaa'ee mirgawwan keenya kabajamuu isaanii mirkaneeffachuu malee ofii keenya teessoo mootummaa Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf fedhii hin qabnu. Kabajama heeraa mirkaneessuudhaaf immoo dhaabbileen siyaasaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa hunduu kan irratti hirmaatanii marii biyyoolessaa taasisuudhaaf waliigaltee irra ga'uu gaafataa jechuudhaan xalayaa isaanii kanarratti ibsaniiru. Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Rediyaan Huseenii dhiyeenya kana dhaabbata madda oduu Turkii kan ta'e Anaadooluudhaaf yaada kennaniin adda bilisummaa uummata Tigraay akka marii irratti hirmaatu ibsuun itti gaafatamummaa isaanii akka hin taane dubbatanii haa ta'u malee adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa waraanaa hiikkatee warreen yakkaan barbaadaman yoo dabarsee kenne marii irratti hirmaachuu fi carraa bal'aa akka qabaachuu danda'u himaniiru. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el xalayaa barreessaa mootummoota gamtoomaniitiif erganiiru jedhame keessatti adda bilisummaa uummata Tigraay nageenyaa fi dursa kennuudhaaf jechuudhaan waraana isaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka baase kan ibsan ta'us deetaan ministeeraa tajaajila dhimma koominikeeshinii obbo Kabbadee Deessisaa garuu adda bilisummaa uummata Tigraay bakkeewwan kanaan dura qabatee ture kan gallakkisee ba'e moo'amee akka ta'e ibsanii raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii isaa akka itti fufu dubbataniiru.
ህወሓት ወደ አዲስ አበባ ገብቶ መንግስትን ከስልጣን ለማባረር ሂደቱን አጠናቋል ብሎ ሲዘግቡ የነበሩ ህወሓት finfinnee seenee mootummaa aangoorraa kaasuudhaaf deemsa isaa xumureera jechuudhaan warri gabaasaa turan deebisanii nageenyaaf dursa laachuuf jecha boodatti deebi'eera. Fedha isaatiin ofiisaan nagaaf jecha sana akka godhetti dhiyeessaa jiru. Sun waan baratamee fi gartuu Hawwaat du'aa jiru du'aa kaasuudhaaf sochii gochaa jiran yaalii taasisaa jiranidha. Kana achitti haala amma jiruun Hawwaat guutummaan guutuutti haala jechuun danda'amuun naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa ba'aa jira. Lammata tokkummaa fi birmadummaa Itoophiyaatiif sodaa yookiin balaa akka hin ta'uu hin dandeenyetti raayyaa waraanaa keenyaan tarkaanfiin barbaachisaa irratti fudhatamaas jira. Dhumarrattis biyyoottan aangoo qabeessa ta'an dhimma Itoophiyaa keessa seenuudhaan karaa adda addaatiin dhiibbaa geessisan itti fufaniiru kan jedhan obbo Kabbadeen torban darbe biyyoottan miseensota mana maree Komishinii Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtoomanii Itoophiyaa ilaalchisee murtoo isaan dabarsan Itoophiyaan akka hin fudhanne irra deebi'anii mirkaneessuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa qopheesse ibseera.